Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shawarka fuunee jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jala jirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyyaa ka onni qulqulluun ramadde isin biraa jiraatochaa amantiif kutaan osoo addaan qoodi kan biyya keessaa fi kan biyya alaalli kan kaabaa kan kibbaalli kan bahaa kan dhihaallee hundi keessan bakka jirtanii nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatochaa har'allee viidiyoo biraatiin qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Warroonni sooshaal kii kanaaf haarawaa taatan jechuudha. Asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Warroonni hordoftoota kiyya taatanillee laayikii gochuudhaan hanga xumuraatti hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan viidiyoo kii kana hanga xumuraa ilaaluudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni koomentii irratti yaada ajaa'ibaa yaada onni nama qabbaneessu naa barreessaa jirtan hundi keessanuyyuu isin jaaladhaa. Onnee irraa anaa olitti rabbi sinaa jaalatu isiniin jecha zulaa yoom duudii si jabaate maaliif qilleensa keessa baate anillee anuu yeroo akkas yeroo duraaniyyuu akkuma sii kana ta'ee amma kinoo dhaabachuu dadhabee warroonni jettanii warroonni zulaa haasaan baay'isinii ati araashiidhaanaan jettan warroonni ammoo akkasuma yaada garagaraa namni naa qabdan hundi keessan zulaa hin taa'inii taa'umsan baay'isinii ataraashidha duudi boodessi dhukkubaa warroonni jettan hundi keessan wallaahi onni irraas ni jaaladha isin kabaja anaa olitti rabbi sinaa jaalatu anillee wallaalee osoo hin taane haala jireenyaatii hin beektanii illeen qimamoonni madaami hundi keessan naa hubattan jedhee yaada kan dhiiraa kan dhalaa ta'e jechuudha. Walumaa galatti kan dhiiraa ta'e kan dubartii ta'e hundi keessan naa hubattan jedhee yaada haala jireenyaatii naman teessistuu isiin jechuudha. Engaddamoo qilleensa keessa wanta hin baheef osoo ji'an guutiin bahee bulii 20 wayitti natti fakkaata akkasitti bahee jaaladhee osoo hin taane jechuudha. Dirqamatuyyuu na baasee daa'ima nana jalaa ergoo godhatee sababa saniif bahee san qofaa miti mana yaalatittuyyuu hin deddeebi'aa jira. Viidiyoo hin waraabne garuuyyuu yookaan isinillee waa dubbattanii amma osoo viidiyoo waraabee gadhiise isinillee waa dubbattanii waa jettanii san keessa ammoo yufuma kiyyaayyuu hin qaanfadha wallahi sababa sana jecha viidiyoo waraabuu didaara malee ani yeroo mana yaalaa deddeebi'ullee jechuudha xiqqoo da'umsa irratti miidhamee jira. Sababa saniif jecha rabbi nan miidhini mana yaalaatti deddeebi'aa jira mana yaalaatti yaalamaa jira qaxaroodhaan beellamaan deddeebi'aa sababa saniif isin waan rifattanii yookaan bakka hin cinqamti ijoolleen hordoftoonni hedduu keessaan cinqamtu jira koomentii garaagaraa kan barreessitan kan dhuftanii keessanii daana dubbistanii jira. Sababa saniif jecha viidiyoo akkasii san gadi hin dhiisu jechuudha. Beekaatumaan irra darba malee viidiyoo akkasii gadi hin dhiisu hin gaddayyuu waa'ee baadiyyaa akkasuma magariisa babbareedaa san haa laaltanii qalbiin teessan ittiin isin bohaartuuf yookaan ittiin haa gammaddaniif gadhiise malee gadi hin dhiisu tureeyyuu silaa. Akkasuma jechuudha ijoolleen mana madaamii hojjetan hundi keessanuu naa hubattan jedhee yaada. Maaliif isinillee ijoolleen hedduuyyuu jechuudha achitti biyya sanitti deettanii jechuudha dhiifama silkiif dawwalamaa jira. Ijoolleen biyya sanitti deettanii jechuudha osoo araasiidhaan jechuudha osoo haaraan hin baafatini mana madaamii seentanii hojjetan hedduutu jira jechuudha naa hubattan jedhee yaada. Daa'imman keessan jaalattanii osoo hin taane jibbitanii osoo hin taane dirqama isinitti ta'e haala jireenyaatiif jecha ilmoota isaaniin adda baatanii jechuudha biyya Oromaa kana jirtanii hundi keessanuu naa hubattan jedhee yaada. Anillee waanuma isin cinqesan tuna cinqe jechuudha walumaa galatti haala jireenyaa waan ta'eef. Ittaansa jechuudha warroonni majlisa afaan firaashii akkasuma majlisa wantoota garaa jechuudha irraa barbaaddanii dhuftanii yoo keessan na dubbistan narraan argachuu dandeettu jechuudha. Akkuma asirra argartan kana majlisa hedduu babbareedu jechuudha. Darajaa isin barbaadanii jechuudha. Nam tokko maal jedha seetanii majlisni yoo ol dheerate ol lafarra ol sirriitti ol ka'ee malee yookaan hin bareedu itti fakkaata. Garuu akkasii miti yaadni sun dogongoraa gubbaa isaa ayinineemi gootanii jala isaa titinasi isaa abbaa 20 gootanii sirri gadhiyeessitanii jechuudha. Jalli ayinineemi illee qabaachuu baate gubbaan ayinineemi qabaate gatiin isaallee osoo isinitti hin waddadiin akkasuma ammoo bareedina manaallee akkasumatti jechuudha bareedina manaallee akkasuma dabalee jechuudha hedduu babbareedu jechuudha. Majlisa maaltu akka bareechisu beektanii minxaafiidhaa fi maggaarajaadha. Majlisuma kamiyyuu jechuudha majlisuma fokkataayyuu jechuudha minxaafiin bareenni irra galee akkasuma maggaarajaan maachii isaa ta'u irra galee tiivistaandiin ajaa'iba mana isa keessa jiraana waa. Ajaa'iba isiniin jedha wallahi akkasii diizaayinii mana keenyaa numatuyyuu uumachuu danda'a isiniin jedha. Keessattuyyuu majlisni majlisa ta'ee fi majlisni akka fedhe bareedullee maggaarajaa yoo san fakkaatin minxaafiin maachisa godhu minxaafiin bareenni yoo itti hin galin akkasuma hababaan geexii dubartiin mana keessatti tolfattu hin jiraami kinoo wantuma dubartiin tun jechuudha duruma geexii isii uume rabbiin kun alhamdulillahi dubartii geexii man uume rabbi dubartiin mana ofii jechuudha ofumaa ofiiti mana ofii faaya gochuu dandeetti. Maaliif jennaan bakka siistema garaagaraatiin uumte inni kun birrii baay'een gaafatu beeka mana ofii bareechisuu jechaan
bakkee majlisa galchitanii maggarajaan jiraate akkasuma tiibstaandiin jiraate minxaafiin bareedni jiraannaan kan irraa hafe immoo isintu guutu. Maal hin jennaan waan habaabaa fakkaatu geexii garaagaraatiin akkasuma immoo safeedii duraan jechuudha biyya keenya keessatti hin beektanii safeedii duraan yeroo baadiyyaatti dubartoonni hodhitu sun inni sun guddaadha guddaa miti. Namni hedduun isa san ka beeku hin jira kan beekne illee hin jira. Isuma san jechuudha isuma saniin geexii manaa akka isin argitan kanatti bareechifnee maachi gochuu dandeenya. Mana keenya maachi goonee mana keenya bakka waan layyatti jedhu argite. Fakkeenyaaf uffannaa keenya jechuudha. Uffannaa keenya adda goonee jechuudha namaan adda goonee yoo uffanne akka itti nuuraa bareeduun beektanii akkasuma mana keenya illee kamana nama biraa laallee akka mana nama sanii fakkeessu osoo hin taane nama saniin adda goonee layyatti goonee waan adda ta'e yoo hin jiraanne bakka wanta namni hin qabne wayii jechaadha. Waan akkasii yoo qabaanne manni keenya illee bareeda. Uffannaan keenya yoo bakka nama 4-5 deemnee uffanni keenya wal fakkaate hin bareedu bakka wayii uumaa argitanii garuu nama aalama yaa'e wayii keessa pirogiraamii wayii irratti haa ta'u wiida wayii irratti haa ta'u qophiin fedhe irratti haa ta'u nama san keessa uffata biraa uffata kophaa wayii uffanne bakka namni sun achumatti adda ta'ee mul'ate jechuudha argitanii akkasii mana keenyaa numatu tolfataa numatu akkatatti bareechifatu beekasiin jedha warroonni waan akka firaashii afaa firaashii maggarrajaa akkasuma minxaafii irraa majlisa irraa namoonni waan akkanaa kana barbaadan akkasuma meeshaa fannisaraa ofii kennaa ogeessa kennaan haala gaariidhaan tolchinee isin hojjanna jechuudha. Viidiyoo eeggadda gadhiise mana fakkii fannisaraa waraabee gadhiise irratti koomentiin hedduu dhiyaatee jira jechuudha. Koomentii sanniin illee argeera garuu qabadhee isin dhufa jedheetumaan callisee viidiyoo kaleessa irratti illee dubbadhee jira garuu iyyuu viidiyoo biraatti qabadhee isin dhufuuf itti yaade viidiyoon sagaleen kun jechuudha ka jalqaba irra isin kaa'u turu yaadni kun ka jalqaba irra isin kaa'u turu amma dhuma irra isin kaayaa jira. Wanti martuu darajaa qaba wanti isin beekuu qabdan wanti hunduu darajaa qaba hin beekan warri beekullee hin jira jechuudha. Jalqaba irratti inni daffinuyyuu tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jira. Inni daffina aga sadarkaa jahaatiin jira jechuudha. Achi oliin illee jira. Abbaa 18tu jira. Abbaa 12tu jira. Abbaa 10tu jira. Abbaa 8tu jira. Abbaa 6tu jira. Darajaa qaba inni jechuudha. Abbaa 3tu jira. Innummaan kunuyyuu darajaa hedduu qaba beekaa wanti isin beekuu qabdanii darajaa qaba. Isa kanneen keessa jechuudha. Darajaa tokkoffaa waan dalagnuuf jecha gatiin isaa ol ka'a. Qalamni illee jechuudha. Darajaa tokkoffaa waan dibnuuf jecha gatiin ol ka'a. Kana qofaa miti. Meeshaan darajaa wal caala beektanii habaayaan tokko jechuudha. Ijoolleen dubartiin wanti na hubachuu qabdan. Habaayaan hundi gatiin isaa wal qixaa gatiin isaa hundi wal qixaa miti. Akkuma habaayaan adda jiruun gatiin isaa wal caala. Habaayaan madaamin teessan bittanii fi keessin bittan gatiin isaa qixaa wal qixaa miti. Isinillee akkasii san bitachuu wallaaltaniiti miti. Maaliif ka habayaa tokko keessan hin bitattan uffata hedduu bituuf yookaan ka habayaa san tokkochaan bittan mana keessanitti qaagalfachuuniif argitanii akkasuma darajaa wal caala jechuudha. Algaan ka 160 jira. Ka 150 jira. Andaa'uun biyya keenyaas keessa malee biyya biraa irratti gatiin sanii oliitu jira. Hagam 600 jira. Algaan jechuudha algaan tokko jechuudha biyya keenya keessa hin jiraanne malee. Akkasii wanti martuu darajaa qaba. Algaan ka 35 jira amma na biraa ka 40 jira ka 45 jira ka 50 jira ka 55 jira haga 85 jira jechuudha. Kan hojjedhu keessatti haga 85 jira. Wantoota algaan akka ayuunineemiin hojjetamu hin booddada jechuudha. Akkuma majlisni darajaa qabaami boondidii irra ayuunineemitu irra wuddidha. Ayuunineemii irra boondidiitu irra rakasa. Malee deebi'ee ammoo ayuunineemii fi boondidii jidduu kamtu jira kabiraatu jira jechuudha. Wanti martuu akkana darajaa qaba isiniin jira. Meeshaa hundaa darajaadhaan hojjechiifachuu hin dandeettan isiniin jira. Wanti zulaa teessan bira hin jiru isiniin jira hordoftoota kiyya. Wanti zulaa bira hin jiru isiniin jira hordoftoota kiyya qaalii wanti kiyya. Akkasuma viidiyoo kiyya kana subscribe, like, share gochaa hiriyoota keessaniif qoqqoodaa isiniin jira. Isin jaaladha onnee irra hedduu naaf galatoomaa dhugaa dubbachuuf jaalala isin qabdanii fi kabajaa isin qabdanii dahumsa kanarra argaa jira. Anillee isin jaaladha isin kabaja isiniin jira. Viidiyoo anama gadhiise kana suuraa anama isin gadhiise kana alatti kabraalee isinillee gadhiisuun fiduu hin dandeettanii nagaa